Mata duree biraadhaan deebi'ee dhufeera kabajamoo maatii chaanalii kana. Kanneen chaanalii kanaaf haaraa taatan maqaan kee Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Ispeeshaalistii yaala daa'immaniiti, barreessaa kitaaba fayyaa daa'immaniiti akkasumas. Chaanaliin kun egaa waa'ee daa'immanii fi akkasumas waa'ee yeroo ulfaa kan daa'imman wajjin wal qabatanii fi haadholii ulfaa waan hedduu kaasa. Sabskiraayib gochuun akka hordoftanis naffeera. Mata dureen amma qabadhee jiru guddina harma dubartootaa fi oomisha aannanii kan jedhudha. Harmi dubartootaa oomisha aannanii irratti yookaan ga'umsa isheen daa'ima ishee aannan oomishuu irratti dhiibbaa akkamii qaba kan jedhudha. Mee hanga dhumaatti hordofaa. Guddinni fi bocni harmaa hagam oomisha aannaniif gahee qaba kan jedhudha. Dubartoonni akkuma garaagarummaa bifaa qaban akkasumas akkuma garaagarummaa bifa isaanii fi qaama isaanii guddinni fi bocni harma isaaniillee uumamaan garaagarummaa qaba. Yeroo hedduu dubartoonni guddina harmaa isaanii ilaaluudhaan hagam akka aannan oomishuu danda'u ni yaadu yookaan ni yaadda'u. Qorannoonis akka agarsiisutti dubartoonni keessumaa kanneen harmi isaanii xixiqqoo ta'e kanneen harma xixiqqoo qaban harmi isaanii kan aannan daa'ima isaaniif ga'u waan oomishu isaan ittiin fakkaatu akkasumas waa'ee kana irra deddeebi'anii yaaduu ni yaadda'u akkasumas yeroo hedduu ogeessa mariisuun beekamu jechuudha. Haa ta'u malee qorannoon hedduun akka agarsiisutti dubartoonni hedduun gosa harmaa kamuu haa qabaatan iyyuu malee yookaan saayizii harmaa hagamuu haa qabaatan iyyuu malee garaagarummaan isaa daa'imman isaanii harma hoosanii guddisuuf kan ga'u aannan ni oomishu. Harmi isaanii guddaas haa ta'u xiqqaas haa ta'u raawundaa haa ta'u filaattaa haa ta'u kamiyyuu haa ta'u kan daa'ima isaaniif ga'u aannan oomishanii ittiin guddisuuf gahaadha jechuudha. Kun egaa sababa mataa isaa qaba. Sababni isaas guddinni harmaa haga cooma yookaan faatii tiishuu achi keessa jiru agarsiisa. Harmi dubartii tokko guddaa yoo ta'e haga faatii tiishuu achi keessa jiru hanga cooma achi keessa jiru agarsiisa malee hanga aannan oomishuu danda'uu isaa miti. Kanneen harma gurguddaa qaban harmi isaanii cooma hedduu yookaan faatii tiishuu hedduu akka qabuu fi kanneen harma xixiqqoo qaban immoo harmi isaanii cooma hedduu akka hin qabne yookaan faatii tiishuu hedduu akka hin qabne agarsiisa jechuudha. Haa ta'u malee kan aannan oomishu cooma kana miti yookaan faatii tiishuu kana miti. Kan aannan oomishu kamidha? Breast glandular tissue kan jedhamu jira. Isadha kan aannan oomishu malee faatii tissue kan cooma harma keessa jiru miti jechuudha. Haa ta'u malee kan saayizii harmaa murteessu faatii tissue kan cooma harma sana keessa jirudha. Kan ga'ee aannan oomishuu hin qabne. Kana jechuunis egaa akka cooma sanaa osoo hin ta'in kan aannan oomishu kan breast glandular tissue sun hanga guddina harmaa sana irratti hin hundaa'u jechuudha. Kan harma guddaas xiqqaas qabanii breast glandular tissue isaanii baay'inni isaa yookaan hangi isaa garaagarummaa hin qabu. Kanaafuu hangi guddina harmaa haga aannan inni oomishu waliin walitti dhufeenya kan hin qabnee fi dubartiin gosa harmaa kamiyyuu yoo qabaatte aannan daa'ima isheef ga'u oomishuun ni dandeessi jechuudha. Kun kan sirriitti qoratamee beekamudha jechuudha. Hangi aannan harmi tokko oomishu guddina harma sanaa irratti osoo hin ta'in hagamii fi yeroo meeqa akka daa'imman harma hoosisan yookaan akka daa'imni harma hodhetu murteessa. Kanneen daa'imman isaanii amma harma hoosisan frequently yeroo dheeraaf harma hoosisan oomishni aannanii dabalaa deema jechuudha. Harmi haa xiqqaatu isaa guddatus malee. Akkasumas oomishni aannanii kan irratti hundaa'u saayizii harma sanaa osoo hin ta'in nyaataa fi dhugaatii gahaa argachuu haadha sanaa boqonnaa gahaa argachuu haadha sanaatu murteessa. Akkasumas immoo da'umsa booda istireesii yookaan haala isheen ittiin deesse wanta akkasitti murteessa malee saayizii harmaatu murteessa miti jechuudha. Akkasumas fiixeen harmaa yookaan nippil kan jedhamtu fiixeen harma isaanii garaagarummaa qaba dubartii tokko dubartii biratti jechuudha. Tokko tokko biratti dheeraa tokko tokko biratti gabaabaa geengoo diriiraa waan akkasii ta'uu danda'a. Tariitii kanneen fiixeen harma isaanii diriiraa fi keessa seenaa ta'e yookaan inverted nipple kan jedhamu jira. Kanneen keessa seenaaf diriiraa ta'e jalqaba irratti keessumaa mucaa jalqabaa irratti xiqqoo daa'imni qabachuu dadhabuu danda'a. Mijachuu dhiisuu danda'a jechuudha daa'imnaaf. Caafiin yookaan fiixeen harmaa keessa seenaa taanaan akkasumas filaata taanaan achi dheeratee harmarraa achi ba'ee jiru taanaan daa'imni qabachuun itti cimuu danda'a. Haa ta'u malee gargaarsaa fi gorsa ogeessaa inni sirraa yookaan lactational consultants kan jedhamu yookaan ogeessa mariisisuun kunni sirraa takka qabachuu jalqabnaanis wanta rakkoo qabu miti jechuudha. Kanaafuu gosti fiixee harmaas
haga aannan harmi sun oomishu irratti dhiibbaa tokkollee hin qabu. Taariitii akkuma nama jedhee harma qabachuu daa'imaa irratti xiqqoo effektii qabaachuu danda'a. Haa ta'u malee shaakalaa fi ekspiriyaansiidhaan wanti kun hin sirraa jechuudha. Harmi haadha yeroo ulfaa akkasumas yeroo daa'ima harma oosanii fi erga guusanii jijjiirama adda addaa agarsiisuu ni danda'a. Jijjiiramni kun tokko tokko biratti hedduu egzaajureet kan ta'e kan baay'ee jijjiirama guddaa agarsiisu tokko tokko biratti immoo kan jijjiirama guddaa hin agarsiisnedha yookaan xiqqaadha jechuudha. Akkasumas erga harma buusanii boodas wanti harmi isaanii sisirrataa yookaan bakka duraatti deebi'aa xiqqaachaa deemuun ji'a 6 keessatti guddinni isaa bakka duraatti ni deebi'a. Haa ta'u malee jabinni fi yookaan bocni isaa guutummaa guutuutti deebi'uu dhiisuu mala jechuudha. Kanaafuu akka waliigalaatti kan beekamuu qabu saayizii fi sheeppiin harma isaanii yookaan gosti harma isaanii oomisha aannan irratti gahee tokko illee hin qabu jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Turtii gaarii.